Akkam jirtu hordoftoota viidiyoo kanaa qaalii kabajamuuf jaalatamu magaalaa Sulula Qiinxamaa magaalaa Magariituu Adaamaatti argamna. Magaalaan Adaamaa magaalaa yeroo yeroodhaan misooman wanta hundaanuu dursitee argamte jechuudha. Magaalaan tuni kaapitaala galii argattu irraa yookiin immoo kaapitaala magaalaan tun qabdu irraa misoomaaf kan oolchitu harka irra caalaa fakkaatti. Maaliif jennaan magaalaa Sulula Qiinxamaa keessatti argamtu akkuma taatetti magaalaan tun dhugumatti sila magaalaa gammoojjiiti, magaalaa daalatti yookiin immoo daaraa ta'uu qabdi ture. Garuu magaalaa baay'ee miidhagduu fi magaalaa hedduu nama hawwattudha. Magaalaa kana dhuftanii daawwachuuf fedhii isin keessatti uuma jechuudha. Haalli qilleensa isii haala qilleensa isii kan qabdu immoo haala qilleensa badda dareeti. Haa ta'u garuu magaalaa tana keessatti wantoonni isin argachuu hin dandeenye hin jiran. Kuduraaf muduraa irraa ta'ee, nyaata uffata irraa ta'ee, saayinsii fi teekinooloojii irraa ta'ee namoonni as keessa jiran illee namoota dhugumatti abshaala ta'an yookiin immoo namoota qaroo ta'anidha jechuudha. Amma kan argamnu ganda Irreechaa keessatti jechuudha. Iddoo bashannanaa fuula dura hoteela Muluu Dambiyaa yookiin mootu Muluu Dambiyaa hoteela gara marfata Wanjiitti geessu cinaa sanirratti iddoo bashannanaa sanitti argamne jechuudha. Iddoo bashannanaas ilaaluu yoo barbaaddan kun kaameraan dudduuba kiyya naanna'ee isinitti agarsiisa. Ogeessi kaameraa kennaa hanga gama duuba isaatitti kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Magaalaan tun maaliif akkatti miidhagdee yoomirraa akkatti miidhaguu dandeessee eenyutu akkatti miidhagsa kan jedhuuf hanga abbaan biyyaa abbummaa biyyummaa isaa qabatee itti agarsiise as jechuudha. Haa ta'uti duraanuu hin miidhagdu kan jedhuuf ni miidhagdi. Isaan kunniin abbaa garaa, isaan kunniin abbaa baraa, isaan kunniin abbaa taraati. Warri abbaa taraa nuun jedhu jechuudha. Rabbiin galanni haa ga'u. Abbaa taraa yoo nuun jedhaniitiin baala gizee yoo nuun jedhanillee nu akka jaraa baala gittiin taanee baala gizee taanullee yeroo keenyatti fayyadamnee agarsiisna. Kanumaa wal qabatee magaalaa kana keessa abbootiin aangoo kan jirtan galatoomaa ulfaadhaa warri amaanaa baattan ulfaadhaa isiniin jedha. Maaliif jennaan gadaa kan warra amaanaa nyaatu argina, gadaa kan ammoo warra amaanaa baatu argina jechuudha. Siyaasa fi miti kanaan haasayaa jiru dhugaadhaaf malee. Maaliif dhugaadhaaf haasayaa wanta jirtu tokko ati dubbatte ormillee immoo sirraa bara jechuudha. Tariiti waan afaan Oromoo dubbadhuuf waan warra baala gizee isin jettan san ta'eef osoo hin tahiin wanta dhugaa jirtu dubbadhee dhugaa jirtu irratti immoo nama deeggaru kan dogongore immoo dogongora qabda obboleessi kiyya dhaabadhu jechuun osoo beeke ta'e itti gaafatamummaa kiyya jechuudha. Silaa dirqama osoo natti ta'e natti tola. Hora bulaa deebana Harbour Media Network irraa an Khalil ture. Viidiyoo babbareedduu asumaan qabadhee isinii dhiyaadha. Appilikeeshina waliin jedhus akka addunyaatitti addunyaadhaaf obboleessi keenya kabajamaan jaalatamaan dhalataan salaalee kan uume addunyaaf gumaachee ni jira. Appilikeeshina waliin jedhu sanillee immoo waliin fayyadamaa akka Feesbuukaatti, akka Inistaagiraamaatti, Tiwiitaraatti, akka Yuutuubiitti, akka Tiiktookiitti fayyadamuu kan dandeenyu jechuudha. Appilikeeshina sanirratti viidiyoo kanas kan isiniif maxxansu ta'a jechuudha. Namoonni isin bira ga'e appilikeeshinicha illee buufadha. Akkaataa appilikeeshina sanirraa barachuu dandeessan YouTube Harbour Media Network jalaa viidiyootan hedduun dalagamee jira. Argachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa nagaan oolaa.